Ija dukaan dhaabattanii deemaa tan dhaabattanii deemuu keessaniif sababaa kan ta'e hundi isiidha dubartiidha jechuudha. Dhaabattanii deemuudhaaf sababaa guddaa pirootiinii guddaa jireenya guddaa kan isinii ta'eetiin jedhe dhiironni hadda dhaabattanii deemaa tan sababaan dubartiidha jechuudha. Sababa dubartii dhaabattanii deemaa jirtan. Isinii galee akka dhaabattanii deemtaniif kan sababa ta'e dubartiidha jechuudha. Ufii shaamaa taatee baqqee dhumattee isiniif ammoo ifa taateeti jechuudha. Kamidiyaara fiddanii salphiftan isiidha. Kan waan barbaadan gootan isiidha. Dubartoonni illee na dhageeffadha. Kolkoleen na dhageeffadha. Kolkoleen dubartootaan dubartii aqaawaa hin qabne jaaladhu na dhageeffadha. Usuma ofii kiyyaayyuu aqaawaa hin qabne iyyuu isin akka aqaawaa hin qabnetti isin jaaladhu na dhageeffadha isin kima. Hudduun qullaan isinirraa gadi baate hattuudha isinin jedhanii faradduudha isinin jedhanii kijibduudha isinin jedhanii dhugaan Oromoo biratti baatu dhugaan Oromoo biratti galtu wayituu hin jirtu. Dhugaan miidiyaa kanarratti ati himtee ummanni Oromoodhaa dhugaa sii galchee fidee siidaa sii dhaabee si acabaccabee jedhu wayituyyuu hin jirtu. Wannummaan gaafa hudduun qullaan isinirraa gadi baatee jetteellee jechuudha eegiin tana isinirraa gadi baatellee dhugaa barbaadaaf miidiyaarra dhuftanii ija nama 8,000 afoo dhaabattaniif hin jiru jechuudha. Sirraa gadi baate nama tokkichatti ergite isatu fidee gassi baase ukkamamii jireenya mataa keetii jiraadhu. Jiraadhu jireenya mataa kan keetii. Lakki isatti ergee kan itti erge kanaa miti kanatti ergee lakki anatti hin ergine laa wallaahi billaa isatti ergee gaafa shaarbii gurraachaa isa ergee gaafa paantii gurraattii isatti ergee mibbaal nagara yelle mabiibtiiti jedha. Achitti jechuudha achitti gadalii seeni achi jiraadhu jireenya mataa keetii. Tajaarsa gantellee akkasumatti jiraadhu. Taa osoo jaarsi taaf siif godhu irratti si qabanii jedhanillee achumatti hillim jedhiiti bakkuma jirtu sanitti lafa ta'iitti jiraadhu. Asirra dhuftanii intarviin irratti hin ta'ina. Intarviin irratti hin ta'ina gubanne waan keessaniin jechuudha akka jiraannu namni. Intarviin irratti hin ta'ina dhuftanii bakka. Guyyaa lama guyyaa sadii suuraa kan kee maxxansanii sirraa haasan haala balazaa allaqe lufee jechuudha. Oromoon goota yoo ajjeefattee torbee tokko caalan boottuu jechuudha. Torbee tokko caala piroofaayiliin godhattu. Torbee tokko caala viidiyoo gootaa yoo olii gadiin hin deemtu. Gootumaa ajjeefattee jechuudha. Miti si'ii taraa namaatii miti. Torbee takka torbee lama sirraa haasayan. Haala balazaa kutee jechuudha. Hojii yoo qabaatte deemi hojii kan kee hojjedhu. Yoo hojii hin qabaanne taa'iti zin jedhiiti. Tiktokii kan kee scroll godhaatiin kolfaa biratti bakka si arrabsanii bakka si xiqqeessan hin dhaqin. Haasuura kan kee kaatanii haasanii akka baandiraatitti guyyaa lama guyyaa sadii sirraa haasan gaaf kan ajandaa biraatti dhufaa hin kuttaa jechuudha. Namni booda deebee sirraa haasa'u hin jiru. Kan qara namni 100 si beeku akka namni 17 si beeku taata dhuftee miidiyaa kanarratti intarviin irratti taata jechuudha kolkoleen laastikiin marti jechuudha. Interviin irratti hin ta'ina wanni barbaadde haa baddu wanni barbaarree jedha yaa shaqaalaa jedha fuulan nu tufaa nu kabalaa rifeensi keenya asin nurraa citee dubartii biyya arabaa meeta rifeensi haqa asiitti guutuu jiru fida. Dubartii biyya arabaa ta rifeensi si haqa asiitti guutuu jiru fida haqa asiitti guutuu jiru hundi si rifeensi asitti irraa citee shaashii akkana gadi marxifatteetiin danfee as keessa yaa'aa ooluun asitti hundi si rifeensi irraa citee malaaxoftee jechuudha. Jireenya hadhaa san dabarsitee hadha hojjattee mallaqa kana fiddee biyyarraa si fiddi jechuudha. Abbaa xiyyaaraan si fiddi jechuudha. Achi si fiddee ka ofiyyuu waraqata hin qabne si abbaa waraqataa abbaa manja fiqaadii si gootii jechuudha. Kompiitara oofta. Mee dhiironni teen rabbii jedhaati. Kilootaan isin qabdan maal kiloota maali qabdan? Guyyaa takka baajaajii ollaa ariinaan kanas shufrinnaan biyyaa baha. Guyyaa takka mana kompiitara dhaqee akkana waa goonaani kompiitaraan biyyaa baha ta'a bakka kanas hojii kompiitaraa beekaa jechuudha. Waraqata 4G ni bitaa hojiin inni beeku hojii kompiitaraati. Dubaayii deemee yookaan ammoo Suudii deemee kompiitara hojjeta. Guyyaa takka kompiitara nama akkana goggodhee jennaan kanas hojii kompiitaraatiin biyyaa baha jechuudha. Kompiitara beekaan biyyaa baha waraqata 4G bitee. Guyyaa takka baajaajii ollaa kun gaafa dhufee ana fuudheefi ani namni dhufee maashaallah bareedduu ta'e lubbuu akkasii ta lukkuu akkasii lubbuuteen king haadha faatee gootitti haadha faatee akkasitti jedhu gaafa namni na fuudhe anis koomentii dubbisa innis koomentii dubbisa jireenyi keenya zooro zeeroo jechuudha. Deemnee suuraa kiyyaaf ka isaa miidiyaa irratti gadi hin lakkifna siree irraayyuu kabajaadhaan rafuun hin jiru ta'e koomentii dubbifnaa jechuudha. Mee maannu jedhaadhaan lubbuu. Memang nunjuk arah.
جدي أنا ركبت جدنا تفكرت إني فوق اللي جنب شون قبل جدارن ما في كل فيها تجزاسن ولا تجزاسن كل فيني في مال إني أرجعت أنت لو عن جداجرا هاي يسي وان قد تفكرت جدارن هاي ما أرسل ما أنا تاي فوق اللي يلبو إنجو جيران جنب شون جروتشو سلازي جيران يسي ميديا كنا في الدنيا بولتين يسي dia kenapa dani ijaratan bulti abjuti hada mana tante tingollan garasi fitat hada mana tante tingollan hada mana tante tumte mana ke sabrahim demin hada mana tante tumte erga tumte bodatti rabbin dubarti dullada yede asli muhammad tokko hada mana tante takka yo tumte manuma keessatti gadi qabiti birataa'iti aari irraa galchiiti suuta sossobiti suuta sossobiti gorsiiti waliin jiraat baay'isa waan amma fakkeenya bakka dubartii arsiititti dhiirri tokko gaafa isiitumu yookaan immoo gaafa nutumu jaalalli akka nama qodaa yeroo qoraastu bar sirritti ana mi'eessaa deemaa miti sirritti jaalalli bakka nurraa biqilaa deemaa jechuun adada inni dhayuun adada inni maal jedhuuni jaalalli qaama irraa biqilaa deema dubartii arsii moor jaalalli itti dabalaa deema jechuudha adada inni tumuun adada inni dhayuun jaalalli itti biqilaa deema itti cimaa deemti kabajaa isaa qabdu itti cimsaa deemti sodaa isaa qabdu itti cimsaa deemti jechuudha keessaa biqilaa deema garuu badaan kam inni katumee caccabsee biraa bahee deemu san tumee caccabsee bara akka barbaadde haa taatu feetu albaatii haa taatu feetu ispaaltii haa taatu jedhee biraa deemu sanii jechuudha si galee akka barbaadde haa taatu jedhee ka biraa deemu sani tumee biraa bahee kutaa jechuudha barandaa nama jala taa'ee mee buna fidaa jaarti tumee mana bahee akka waan inshallah oorru qonnaa keessaa dhufe wayitetti jaarti tumee biraa dhufe ijoolleedhaaf jaarti ijoolleen kophaa gara sitti teettee bootti jaartiin asitti teettee bootti itti dhiisee barri itti gaccufee biraa bahee kaaffee jala taa'ee buna fidaa mee buna fidaa Bukan kaya. Nu tu sih sok coba jadi tante sendiri lah. Nu tu sih sok. Nu tu mana kaisa sikap. Amalle jarti mana jirtu. Ijolle kan keti wanjeli. Jarti berarti itu ijolle tante ti wanjeli. Wang gudda wari koru ijolle ware korti gede. Hada mana tante berarti itu ijolle da wanjeli. Mirgumman ijolle tu ega wanjiru bar. Ilmon tante dikenatti han ura fitata dufti. Han cufa fitata dufti. abdii fixataa dhufti isi tumtu isi ijoollee bira ilmoo tantee biratti arrasit ijoollee ilmoo tantee biratti ilmoon hafuura fixataa dhufti hafuura fixataa koonfidensii fixataa dhufti gite itti hin galu barumsi wanni barsiisaan jedhu itti hin galu wanni sheekni jedhu itti hin galu mataa gadi hin seenuu jechuudha ilmoon jechuudha maammaan baabaa akkas godhee bar jetti wallaa dhatte Maman, baba nak kena mama deh, mama nak kena taate. Maman baba kena gode. Gize dunga tulle dubara ilmo berat. Ilmo lalte jala kamfatti. Macam lalte asil lalin. Bukke ilmo kan kebira tete jarti hada mana tante dunga tu. Ilmo kan kedif bakka adda gode. Kan abar. Anamma abba mana ki etok. Afur jettan. Bolla qabattoodha taasiif asitti baaftu sitti fakkaate dubartii afur futee horachuun bolla qabattoodha kan aadata nyaattamee dhumatuun dhiirri tokko gaafa dubartii takka fuudhu boorri wannoo qaba yaa borcii guddaa yaa ammoo qaama bareedaa qaba yaa borcii guddaa yaa qaama bareedaa waan barbaadde murteessita waan barbaadde goota ati bakka namni si gahee hin jiru kasi jala xiraatii qabu hin jiru bakka argitee wanni isin gootan ijoolleen kenna dhiiraa ka ajaa'ibate gaafa isin achi baatee bakka takka seente hoo amma dhufa ka harka kiisii kaa'ate hin du'a malee namatu lubbuun baddi malee namatu akkas ta'a malee ani sii hin dhiisu lubbuun nama tabadda hin lima haa jettu kaa teennaa lubbuun meeqatu mana keessa badaa jira
Meeqa qaltaniitiin algaa gubbatti irra teettan. Meeqa qorichatti naxxanii mana keessa goositanii gaaf kan fuutanii baaftanii bineensi nyaate. Meeqatu hallayyaa gubbaa bade. Meeqatu fooqii gubbaa lubbuu fi gate. Meeqatu mana keessatti haadha ofii godhee uffannisee waan isin duuteef wallaalan. Lubbuun tan ta'e eenyu ol jirti dee taada hillim yoo jette abbaan barbaadan hillim yoo jettan. Eenyu ol jirti lubbuun teessan akka ati ji'a sagalii dhalatte isinis ji'a sagalii dhalatte. Akka ati ji'a sagal guuttee dhalatte isinis ji'a sagal guuttee dhalatte. Hadhaa murteessitee waan san murteessitee jechuudha. Dhuddee garaa keessa gati. Akkuma fedhii keessan eeddan. Akkuma dubartiin dhiira tokko bar assalaamu alaykum yoo jette garaan si gubatu gaafatamoo gati baateetiin dhiira takkanii gaafate jettu ammoo moorsan daran garaan isii gubataa jechuudha. Anatu mana keessatti hodhaa